hordoftoota ganna YouTube nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii aan nagaa goote galata waaqayyo inna sagalee dabali jettu sagaleen koo kana maayiseen fuudhare mana garaachillee maalatti sagalee kaasee dubbachuu hin danda'u jechuudha bakki kana hin danda'u dhugaa sagalee kaasee haasa'u jechuudha ምንድነው yoo silkii haasa'ullee akkasumas jedhee naasaa jechuudha እና nagaa dhamti ani nagaa kooti galata waaqayyo warroonni sagalee ulkaasettan silkii keessan ulkaasaa dhaggeeffadhaa dhiifama wajjin isiniin jedha sagaleen koo isuma kana እና nagaa dhamti anis nagaa kooti warroonni ganii chaanaliidhaaf maatiin ta'an maatii ta'e subscribe godhaa isiniin jedha video moo jammarta like dhan hanga dhumaatti immoo naalaalaa isiniin jedha please amma dhumaatti naalaalaa video kiyya እና ሀረዋን ረትን በቹ ወርባዴ ነንተ ሙቀቲን ማይል በስማ ሙቀቲን ባይቶ ቆዋሉ ጋር ፕሮጀክት ባይቶ ከና ጅብሴሳ ያና ከመተከ ገና ከና ፊቱ ብቻም በቁ ጋርብ እና ወንደን ረት ዱበቹ ወርባዴ ቪዲዮ ለስ እንትን ተይርሱ ሰዓት ላይ ቀዋን ታይፊ ማለት ነው ወርሽ መረኒ ነው አከሚያከ ማለት ነማ ከሚያከሚያ nama akkamii akka jaallachuu qabnu dammoo nutti dhufe namni tokko nutti dhufe nama akkamii akka keessummeessuu qabnu jechuudha irratti dubbachuun barbaade yaa namni ammuma beeku jiraamte amma beeku intini jedha jechuudha yaada kenna isinis immoo yoon dogongoree akkasitti ganni bakka kanatti tasaasofteerta bakka kanatti sirreeffadhu jedha maaliif walumarraa barata waan ta'eef jechuudha gaafa jechuudha nuti batalay warra shamarran jechuudha online kanarraan gaafa nama wal barru jechuudha minim bakka yeroo ammaan namoonni ifamana godhaate jechuudha dhiira maraa miti jechuudha yaa namni gaariinis jira badaanis jira jechuudha hojuma godhatanii ijoolleen biyya arabaa jannanii maallaqa isaanii maallaqa shirra kanii bakka jiraamti hojuma godhatanii kana ta'u birrii ijoollee nyaatan jiru attaalalanii boolitti eeganii fudhanii wanta shin qabdurraa saamanii hojuma kan xiyyeeffatan nama godhatanii jechuudha nuti maal akka gochuu qabnu gaafa nama tokko jaallanne namni sun eessarraa akka dhufe jechuun yaa biyya arabaatti hiriyaas barbaachisu dhuga hiriyaan kee kiristoosidha bakka hiriyaan kee kiristoosidha isaan dhugaa waaqessin jedhamti hiriyaan kee kiristoos bakka isa sii jedhee fannifame isaanii malee namni maasiif hin godhu jechuudha maali jaalattee biyya majaa wajjin jiraattee laafii dabarsitu minim siin godhu ishimee haa ta'u kammoo yommuu hojii tokko xumurtee min wajjin haasa'uudhaaf jedhameetu mallee haa ta'u kam Riyaan nu barbaachisu adeemu gini immoo gaafa nama tokko jaalannu nama waxii ta'e qammas ta'e ilaaltu mi'aayina isaati yookiin namni kun kan akkasitti akkanatti ta'e dambaasuu hin dandeechu dubbisoo ta'e immoo mindino namni tokko afaan mi'aayisitti dubbata jechuudha bakka jiraamiti waan hin qabne afaan mi'eeffate sitti haasaa jechuudha namni tokko garuu immoo nama maraa miti jechuudha namni tokko gaariinis jira badaanis jira jechuudha. Garuu gaafa namni tokko online irra nutti dhufe nu jaalate bicha sin jaalladha lubbuuto si du'e onneeto tiruuto si malee jiraachuu hin danda'u gaafa hin jedhan dura akkamitti jiraachaa ture okay osoo sin beekin otoo anan beekin dura namni kun akkamitti jiraachaa ture jiraachuma ture har'a si arginaan ani jiraachuu hin danda'u minim akkasii siin jedhu sun duraan akkamitti jiraachaa ture hanga siimite kan jiraachisu waaqayyo sallee kan jiraachisu waaqayyoon jechuudha እና gaafa akkana siin jedhee duraan akkamitti jiraachaa turte osoo anan beekin jiraachaa turte miti jedhi deebisi dhugaa waaqayyo siin jedha jechuudha dhiira online kanarra taa'ilaa ina maqoota kana nama fayyadaman isuma dhugaa waaqayyo siin jedha bakka lubbuu leeshii tokko namni lubbuu nama jedhetu onnumarra kan nama jedhu jira lubbuu kennaato maadiyyoto widdee fikri maqoota kana gonguman jaaladhuwan isum dhugaa maqaa kana jaaladhu le lubbuu leokee anuyyuu ijoollee nan jedha lubbuu akkam walitti maramee nan jedha gii isuma dhugaa waaqa lubbuu leos hin jedhu garuu kennaato fikir bakka waan akkasii kan nama si faarsu
bakka si faarsee bichaadhaaf tokko isuma dhugaa laphee irraa kasi laphuma isaarraa kasiin jedhuun jira jechuudha. Inni laa nama maraa miti jechuudha. Garuu tokko immoo suma karaa irratti si buufachuudhaaf minimum xiyyeeffannoo isaa waan tokko xiyyeeffannoo isaa wanta tokko sirraa argachuudhaaf minimum kan si faarsu jira jechuudha. Eegi namni kun yommuu fakkeenyaaf amma gaafa dhiirri tokko dhufee kennaa ta'uu siin jedhe kennaa ta'uu naan jedhe jettee bicha hin callisin akkamitti kennaa kee ta'e akkamitti maqaa kana na yaamuu dandeessi garaa keetirraan immoo inni yaa'u lapheerraa siin jechuu danda'a keessumaa siin jechuu danda'a garuu akkamitti na yaamte gaafa si malee jiraachuu hin danda'u sun akkamitti ana malee hin jiraanne duraan akkamitti jiraachaa turte duraan akkamitti amma kana geessu jiraachaa turte bakka gaafa si kan dhiirusum dhugaa waaqessi hin jira jechuudha. Deebis immoo akkasumatti wajjin haasoftanii innis yaa'u si jaalataa aarsa jaalalaaf kafalu onlaayinii irra taa'ee si haasofsiisu yeroo hojii kee xumurte si bashannansiisu wajjiniin haasa'uu bakka akkasitti fataa jettanii sa'aatii keessan dabarsita. Mishkilli gaafa laale si haasofsiisu haasa'e sitti inni si faarsus hin faarsinati hin faarsin baay'istee faarsin jechuudha. Baay'istee faarsin bakka maqaa isaa noormaanii maqaan isaa caalaa ta'e caalaa. Bakka tolaa ta'e tola bakka yeroo tokko yoo maaliif akkasitti bakka jiraamti xiqqeessite godhisa akkasiisa ati ግን hin faarsin qoxxoo matala dirba watti jechuudha laata. Innaa dhiirri ofii watti lafa ilaal wajjin bu'aa bayii argee jaalata itti tola malee ati jala fiidde taanan dhuga rabbi miti ni bite jechuudha. Yeroo tokko si dabalate yoo tokko ni kaase lama haa dawwalu lamaffaatti jala kaase. Yoo nagaa bultee sun jedhe yoo san hin barreessiniif daqiiqa 5 daqiiqa 10 booda ture galata waaqayyo jedhin isuma dhugaa waaqayyo irruma ta'e xaq hin godhin jechuudha. Lama sadii haa dawwalu sadaffaatti jala akkaasi jechuudha. Maaliif achumaanii obsa isaatii sin agarta mee hammamsi obsa maalati eessa turtoo sun jedha hojiidha beezii ta'ee tanan kanaaf waan ta'eef beeqa allaqe ati immoo obsa qaba andee akkamitti illee daddaftee naan deebisne namni jedhee kan nama hin taraddaane tokko illee jiraachuu danda'a akkuma keessa obsa isaatti illee ilaalta jechuudha. Innaa warraan immoo jechuudha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf asuma maalummaa isaa kan hin beekne laal bifa isaa bicha argitanii gurraacha bakka minimum afaanuma kee haasee bicha afaan oromoo haasee bichaadhaaf maal isaa duuba isaa kan hin beekne shaanxa kee asii onkwaattatte jechuudha. Booletti si eegee booledhaa si fudhatee habiibtee tiyya isuma dhugaan siin jedha jechuudha. Haatiif abbaan kee gaafa biyya ormaa si erganii imimmaan isaanii dhangalaasanii qotiyyoo qabamutti os duguran birrii liqeeffatanii si erganii miti ina laal jaalattee si miti jaalalli kanuma jiru. Namni kamiyyuu nafu nutis akkanatti nafnu kan fedha waaqayyooti. Laal biyya galii maatii kee haadha kee abbaa kee laalitu namni kun immoo jaalala dhugaa akkasii qabaatu ta'e koottacha akkasitti boolettas si eega akkas naa ta'e siin hin jedhu koottu lubbuu ta'e bichaan si barbaada biyya koottu maatii kee laali biyya ormaarta waan taateef attuma karaa baay'ee madaamitti argaa turte bayyanadhu akka amantii keessanitti kiristaanota taate xabala deeme akkas ta'iiti of as taammame kasaan booda waraqata ergate yoo asuma jirtullee yoo waraqata argate shuu waraqata ergate maatirraa fixate kasaan adeemsatti walitti makamtan akkasitti malee booletti hababaa firee takka qabate jilbeeffatee hababitti sitti kennaa isaa du'i maal jilbeeffataa miti deebisee hiriyoota isaa hin fidaa hiriyoota isaa wajjin akkasitti kaameraa mindin of fotoo si kaasu bakka hallaqe tanumaan dhumatti dubbatti ta'uun qabu dhugaa rabbii dubbachuudha. Maaliif gaafa inni akka kanatti si argate hin da'uun jechuudha. Akkasi mindinoo akkasi eegetti sin arganne maaliif yoo xiqqootti goote xanakkaraa deema jechuudha namni jechuudha. Maaliif dhiirri kun xanakkaraa indee akkamitti argadhe intala tana ishiin amma fakkeenyaaf ammaati hin ta'an bakka maatii kiyya nama waraqaa tokko ergituutti misirsiraa malee hin ta'u jettee namni sun waan si jaallatuuf si dhabuu hin barbaadu waan maaliif si dhabee hin jiraadhu si malee laal si dhabee hin jiraadhu sin jedhee ture miti ishee si dhabee hin jiraanne ta'e wantoota si barbaachisan kan ammoo siif haa gootu. Innaa kanaan alatti ganaa otomaalummaa isaan beekin
osoo maatii keetiin maaliif osoo waan tokko boruu waan tokko si godheeyyuu karaa maatii isaa sanii ni qabama. Minimum bakka lubbuun keetillee yoo baate maatiin keetillee bakka jiraa mitiire boqonnaa argatu jechuudha. Minimum namni sunis ni beekama maalummaa namaafis immoo barnoota ta'a jechuudha. Kanaaf ziin jettaniituma nama argitan onlaayinuma irraa beektanii wal barattanii wajjin waggaa 10 haasa'e waggaa 10 haasa'uu miti kun nagari wanta nama san barbaachisu namni sun maalidha nama akkamitti zuura nama sanii ashiillee immoo yoorraa qorachuu kan qorachuu sitti hin tolle taate biyya galtee nama sayii bakka tokkotti kophaa kee deemuu osoo hin taane jechuudha. Nama tokko yoo si danda'ame obboleessa kee yootti dhiyaatte mistira kan itti himattu yoo taate obboleessa kee wajjin nama tokko wajjin qabattee deemte nama sanii wal argite mari'atte namummaa maalummaa nama sanii irra geechee argite kazaan booda okay si eeyyameen jira waraqata maatiitti ergadhu. Kazaan booda waaqayyoon kee irratti kadhachaa akkasitti ni milkaa'a garuu jechuudha. Wanni martuu akka yaada kootti kan dhugaa rabbii dubbachuu dhufte taanaan yeroo baay'ee kan miidhamu ijoolluma shamarraniiti jechuudha. Batalaayi immoo ijoolleen biyya keessaa yaa isaanis fedhuma walitti makaman garuu akka kanatti miidhamu akka kanatti qabeenyi isaanii zarafamanii shaanxaan isaan asii miti garuu numa maaliif yeroo tokko garaa laafnaa gowwummaatti osoo hin taane garaa laafuu nama amanuu miti namni hin amanamu kan amanamu waaqayyoon lafaaf samii uume bichaadha malee ilma namaa yookaan hin amanin amantanii ofitti kennina jechuudha. Maaliif namni gaafa tokko kan tashaaltu yoo argate si qayyara jechuudha. Namni namaan nama qayyara waaqayyoon garuu akkasii miti. Kanaaf nama amantanii namatti dabarsanii of hin kennina. Bakka namni sun laal tokko fakkeenyaaf yeroo biyya keenyatti amma haalli jireenyallee kan nama argitan kana jechuun wuddoodha nuruu wuddii jechuudha. Nama sanii bakka sargii keessan dalgootanis godhachuus dadhabdan jechuudha. Minimum xiqqoo jira miti adeemsuma xiqquma ishee kan maatiidhaan wal qabsiisu maatiin kan keessa jiraatan bakka akkasitti yoo ta'e waaqayyoon kan irratti godhatte wayya malee isin jetteetuma ganaan sargii godhaa ganaan maal godhatte ganaa gaafa booletti na eegyotte inni habiibti asitti dadhabdee bakka si argateera waan ta'e torbee tokko torbee lama si wajjin tura waan qabdu sirraa amma sanitti dhumatti ka wantitti ni jechuudha. Wanti qabdu gaafanitti yoo inni kanan biraa barbaada jechuudha. Maaliif akka si barbaadetti akka si eegetti sin argine waan ta'e kanaaf dafee jaalalli siif qabullee uumachuu danda'a waan ta'e warri shamarranii of eegaisaniin jedha. Hunduma keenya yoo waaqayyoon wanta qajeelaa hojjenne isallee akka gammachiisu ofii keenyaaf jireenya gaarii akka jiraannu waaqayyoon fedha isaa nuuf haa godhus jedha. Na viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata. Waan wajjin turtanii galatooma isiniin jedha. Sagalee immoo yoo kanuma waan ta'eef sagalee keessan silkii keessan irratti cammaraa dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Guddaa ta'uu galatooma isiniin kabaja isiniin jaalladha naa jiraadha. Waaqayyoon biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Jaalalli immoo jaalala dhugaa kan bara abbootii keenya waaqayyoon jaalala dhugaa nuuf haa deebisu. Bara kana jaalalli nurraa fagaatee jira waaqayyoon jaalala isaa nuuf haa kennu isiniin jedha. Nagaadhaan tura.